Namni bilbila oriijinaala ta'e bitachuu barbaade tokko yeroo bilbila bitachuuf gara iddoo bilbila bituutti deemu waan sadii hubachuu qaba. Isaan keessaa inni jalqabaa IMEI yoo ta'u, inni kun ammoo Android versionii kan MyPhone jedhu keessa informatiinoota akka spiikarii, kaameraa fi Android versionii isaa garaagaraa ilaaluu qaba. Akkamitti akka ilaallamu amma waliin ilaala. Inni kun ammoo inni dhumaa iddoo irraa bite sanitti silkicha deebisuu kan danda'u yoo ta'ee fi erga wantoota cheek godhee xumuree booda silkicha return yookaan gara sanatti itti gaafatamummaa fudhatee qaama irraa fudhatu irraa bituu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf jecha silkii yeroo bittan inni jalqabaa kaameraan jira, spiikariin jira, wantoonni garaagaraa inni kun eessa keessatti argama, eessatti akka argamu amma tokkoon seetingii isaa waliin ilaalaa deemna jechuudha. Isa kana ammoo IMEI kanas akkamitti akka ilaaluu dandeenyu walumaan kan arginu ta'a jechuudha. Sababa kana ammoo gara seetingiitti deemna. Asirra deemuudhaan iddoo foon jedhu kanatti yeroo tokko cuqaasuun gara fuula duraatti deemna. Iddoo foon jedhu kana asitti ni argitu jechuudha. Asitti ni argitu. Isa kana iddoo foon jedhu kana yeroo tokko irra deemuudhaan maal taasiftanii ni cuqaaftanii jechuudha. Isa kana yeroo cuqaastan gara kanatti iddoo itti bilbilan kana isin geessa jechuudha. Iddoo kanatti amma maal gochuu qabdanii koodiyaan barreessu kana barreessuudhaan oriijinaalitii isaa yookaan IMEI waan jedhamu koodii sana bilbila oriijinaalii ta'e agarsiisuu qaba jechuudha. Kanaaf asitti maal taatu isa kana tuqxuu isa kana booda star maslaal duwwaa 6 jettanii sana booda kana jettu. Inni kun asitti isinii dhufaa jechuudha. Asitti yeroo inni isinii dhufu isa kana asitti ni argattu jechuudha. Bilbila kana keessa simiin lama waan jiruu fi IMEI tokkoffaa fi lammaffaa jedhee fidee jira. Asitti kan argitan inni kun kan simii lammaffaati, inni kun kan simii tokkoffaati. Garuu simii lama jiraachuu agarsiisa malee koodichi qafoo agarsiisa jechuudha. Qafoon iddoo inni irra taa'e san agarsiisa. Inni asitti argitan kun immoo inni jala kanatti argitan kun immoo innis koodii argamuu qabu jechuudha. Koodii kana yoo isin hin finne bilbilichi keessan oriijinaala ta'uu hin danda'u. Inni lammaffaan gara natti deemna jechuudha. Duubatti deebi'uudhaan ammas gara seetingii deemna. Seetingii bira deemuun iddoo kanatti ol ba'uudhaan iddoo search baarii kanarratti yookaan iddoo seetingii jedhu kanarratti maal jennee barreessina? Deeskitoop jennee barreessinaa jechuudha. Iddoo kanatti deeskitoop jechuun ni barreessa. Fakkeenyaaf isa kana olaaltan duraan waan barreessee jiruuf hedduu kana developer jennee barreessina. Deeskitoop kan jedhe sirrii otoo hin taane developer kan jedhu jira. Developerii fi developer optionitu jira. Isaan kana iddoo kanatti ni argitu jechuudha. Fakkeenyaaf developer kan jedhu. Isaan kana sadiinuu ni ilaala. Asitti yeroo tuqxan developer option kan jedhutu jalqabarra jira. Asitti developer option argitu. Gadi xiqqoo sittanii ammoo developer argitu. Xiqqoo gasittanii ammoo cook setting of developer tile kan jedhu ni argitu jechuudha. Isaan kanneen sadiin keessattuu. Kanaaf isa kana maaliif akka ol haa ilaallu. Isa kana yeroo tokko yoo cuqaastan gara natti isin fida. Yeroo inni gara natti isin fidu running service kan jedhu bira dhaqxanii iddoo kana click yoo gootan ispeesiin bilbilichaas asitti ispeesii isaa waan laaltaniif ispeesichi asitti isin agarsiisuu isaati jechuudha. Iddoo kanatti ispeesii siistamni keessan qabatu, aappiin keessan qabatu, firii ispeesii akkam akka ta'e iddoo kanas ni ilaaltu jechuudha. Ispeesii guddaa qabaachuu waan qabuuf isa kana ilaaltu. Inni lammaffaan duubatti deebitanii gara natti ni dhuftu jechuudha. Developer system kan jedhu bira yoo dhaqxanii ammas gadi sittanii developer option argattu jechuudha asitti. Isa kana karaa kanaan ammas irra deebitanii ilaaluu ni gootanii asittis siistama laaluu qabdan tokko ni argitu jechuudha. Siistama laaluu barbaadan tokko ni argitu. Gara gadiitti deemaa dhuftan fiichariitiin isaa graphics driver performancein isaa bifa dandeessu jechuudha. Isa kana haala kanaan irra deemtanii ilaaluu ni dandeessu. Inni kun karaa kanaan yoo ta'u, inni sadaffaan immoo maal ta'a? Sadaffaan silkicha iddoo irraa bittanitti deebisuu kan dandeetta. Inni kun as qofa otoo hin taane cheekaappiin iddoo inni itti hojjetamu kan biraas ni jira jechuudha. Fakkeenyaaf cheekaappii isaa eessatti argitu? Cheekaappii isaa eessatti argitu? Gara seetingii deemuun MyPhone kan jedhu irra deemtanii jechuudha. MyPhone kan jedhu irra deemtan. Fakkeenyaaf seetingii bira deemnee garanatti
iddoo kana ni tuqxanii. Iddoo kana erga tuqxanii booda Android device name jira, modeeliin jira, CPU'n isaa jira, front kaameraan jira. Isaan kanneen hunda erga laaltanii booda gara nagatti Android versionii kana daddafaan irra tuquudhaan maal akka isinii baasu ilaaluu qabdu jechuudha. Isa kana arguu qabdan dirqama waan akkanaa kana isinii baasuu qaba jechuudha. Iddoo kanatti argitan waan akkanaa kana waan baasne bilbilichi orjinaalitiin isaa soba jechuudha. Kanaaf isa kana ilaaluu ni dandeessu. Wantoota akkanaa kana isinii baasuu qaba jechuudha. Haala kanaan bilbila yeroo bittanii check gochuun hin danda'ama jechuudha. Security isaas akkasuma ilaaluu ni dandeessu. Wantoota hedduu asitti ammoo inni kun GV isaa maal akka ta'e iddoo kanatti haalumaan ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Kan as biratti iddoo kana dhuftanii bilbila keessan iddoon isin laaltan iddoolee kana jechuudha. Hedduun isaa iddoolee kanatu ilaalama jechuudha. Fakkeenyaaf set virtual RAM ka jedhu kana iddoo kana yoo argitan ta'e iddoon kunis iddoo gadi fageenyaan ilaalamuu qabu jechuudha. Fakkeenya iddoo extend itti godhuu dandeessan waan ta'eef. Fakkeenyaaf isaan kanneen lama yoo laaltan roomii fi raamitu waliin jira jechuudha. Waan kanarratti yeroo darbe hojjedhee ture. Inni kun ispeesii inni kun asitti raamiin isaa 4 ta'ee GV 4 kanarratti dabalame jechuudha. Extendidha jechuudha. Fakkeenya asitti arguu ni dandeessu, ilaaluu ni dandeessu. Iddoo kanarratti yeroo hedduu hojjedhee jira. Inni kun tokko kanarra yoo keettan tokkoon jira. Yookaan ammoo sana ta'uu baannaan gara lamaatti ol guddisuu ni dandeessu. Suna ta'uu baannaan ammoo gara 4tti inni waa sirrii ta'e 4 irra taa'udha jechuudha. Kanaaf isaan kanneen asitti ilaaluun ni danda'a. Fusion isaa kanas hunda isaa bilbilicha karaalee kanaan laalan. Kaameraan isaa inni kun amma front kaameraan isaa 32 milimeetiriidha. Kanaaf miiliidha. Kanaaf ilaaluu qaba. Buldar nambariin isaas jira. Hunda isaa karaa kanaan ilaaluun ni danda'ama. Legal information bilbilichaa soo barbaadamaa ta'e asitti ilaaluun ni danda'ama jechuudha. As dhufanii ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf more information ka jedhu kana bira deemee asoo dhufu phone information yoo jedhe asitti hedduu isaa arguu ni danda'a. Asitti maal argu taayimii isaa arguu dandeetta. Siim slootii lachuu arguu dandeetta. Siim staatusiin isaa jira. Ayimiikiin gara biraatti ilaaltan sun asillee jira jechuudha. Iddoo kanatti ni argitu jechuudha. Isa kana asitti isaan kanneen cheek gochuun dirqama ta'a yeroo bilbila keessan bitte. IP fakkeenyaaf IP'n isaa jiraachuu qaba. Isaan kanneen cheek yoo hin goone bilbila bitanne jechuun soba ta'uu waan danda'uuf isaan kanneen sirriitti ilaaluu qabdan. Neetworkii neemii kanneen hunda isinii baasuu qabaa jechuudha. Mobile data network type ka jedhu isaan kanneenis signaalii isaa hunda isaa ilaaluu qabdu jechuudha. In service statein isaas in service ta'uu qabaa jechuudha. Isaan kunniin mobile keessan irratti iddoo isin laaluu qabdan keessaa tokkodha. Fakkeenyaaf modeela isaa yoo ta'e asitti tuquu ni dandeessu. Dhufee asitti maal ta'a isin agarsiisa. Serial number fi modeela isaas asitti isin agarsiisa. Infinix X6528 jedhee asitti isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf isa kana haalaan yeroo itti ilaaltanii bitattan jechuudha inni kun. Iddoon kun sirrimatti iddoo isin wantoota baay'ee itti qorachuu qabdan waan ta'eef bilbila keessanii orjinaalitii isaa bifa kanaan ilaaltanii bitachuu ni dandeessu jechuudha. Ni dandeessu. Kana otoo hin taane yoo bittan garuu yeroo itti shawwadamtan jiraachuu danda'a. Yeroon itti shawwadamtan jiraachuu danda'a jechuudha. Isa kana laayisensiin isaa jira. Wantoonni hedduun waan jiraniif ilaaluu danda'uu qabdan. Bilbila haaluu akkanumatti lafaa ka'anii bituu miti. Waan baay'ee ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Storage isaas ilaaluun ni danda'ama. Fakkeenya storage isaa asitti ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Haala kamiin iyyuu ilaaluun ni danda'ama waan ta'eef isin faana buutanii yoo ilaaltan baay'ee gaarii isiniin jedha. Isa kana viidiyoo kanaan wal qabatu argachuu yoo barbaadan aamusaar subscribe gochuu hin dagatina. Warri haaraa taatan warri duraan wajjin jirtan immoo akkasuma seetingii bilbilaa irratti barnootawwan adda addaa nu dhiyeessinu faana buutanii akka hordoftan jechaati. Har'aaf viidiyoon ani isin agarsiisu deemsuma kana viidiyoo biraatiin hanga walitti deemutti nagaan naa turaa isiniin jedha. Ciao.